Sinja garutu waraqati qabatte yani mana kaayatte akkana yani naqabatte kanatti yani mana na barbaadi waraqaa kiyarra na fuutu malee ammaan booda isan barbaadu maal jedhaa bulte jechaadha ida halkan jechaadha iyyaa bulte ijoolleen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii isiniin jedha. Xiqqoo waan baay'ee nama dhibu tokkotu jira jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isin beektan Yaasminii fi jaarsi walloluu ni yaadattanii walloleen nu araarsuudhaaf jira lamaan tanii walitti araarsuudhaaf halkanii guyyaa walii gaffiigaa turre isii tanallee kadhataa ture isallee kadhataa ture yeroo an isallee lash godhadhee isiillee silaa lash naa jettutti wanni hojii jidduudhaan uumame jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya wanni uumame sun waan hin yaadamne isinillee argitaniirtan jennee yaadna. YouTube ofiirra gadhiisee jira bultumtiif jechaadha. Maalidha? Mana jijjiirate jechaadha. Hanga mana jijjiirate isin agarte sun jechaadha. Isinillee argiteerti viidiyoo sanii. Erga agartee baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf halkan booyaa bulte. Asitti booyaa bultee jadhi jenneeni silaa viidiyoo illee isinii waraabaa xiqqoo natti hin tolle akka malee booyaa bultee ulfaan jirti osoo isii araarsu deemnu inni immoo mana isii osoo namoonni hedduun mana keetti galii maalii ta'ii maalii namoonni hedduun kanuma jedhaa fi akka jirtanii yaadadha. Mana keetti galii maal jedhaanii jiran jechaadha namoonni hedduun. Anillee kanuma jedhaanii jira. Yaanni isiillee kanuma mana isiin qabdu osoo isiin hin mari'ate jijjiirate isiin tun jaarsaanillee wallolteellee yeroo baatu waa hedduu mana keessaa qaba namni akkuma beektan jechaadha. Waan fedhe yoo ta'e waa hedduu mana keessaa qaba. Waan kana garana deebisee illee kana kan booda waliinuu laallu ta'a jechaadha. Walumaa galatti bultum mana Yaasmiin dura itti daajettee waa hunda qopheeffatte mana isiisan irraa bakka biraatitti jijjiiratee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf anillee gaafa dhadhee bilbila isaa yaalaa ture cufaadha telefoonni isaa. Waan cufateef inni nuun beeka jechaadha. Garuu akka mana jijjiiratee jiru erga mana jijjiiratee viidiyoo san keessatti cal jedheellee viidiyoo illee waraabne viidiyoo waa hedduu dubbatee waraabe waan inni dubbate ammoo irra deebi'ee hin dubbadhu ani. Anallee garaana nyaate jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya baay'ee garaana nyaate. Kanaaf Yaasminiin illee mana naa barbaadi waraqaa kiyarraa naa fuutu malee ammaan booda isan barbaadu maal jedhaa bulte jechaadha ida halkan jechaadha. Iyyaa bulte ijoolleen kun waliin bulan. Anaayyuu hirribarraa na kaasanii naa himanii ergasii booda isii cillee sosobee jadhisiisee anuu si bira jiraa maal jedheeni sosobee jadhisiisee kun akkasitti tasgabbeesse. Kan isiniin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana yoo bultum argaa jiraate telefoona illee wanni cufattee fakkaansi bilbiluun beekta kanaaf cufattee jedhee abdii guddaa qaba. Ammallee ittuma yaalaan kabajamtoota hordoftoota keenya hin dhiisu. Ijoollee illee ni gaafadhaa garamitti akka galeeru naannoo inni itti galeeru illee hanga jala deemee bakka inni itti galee baasutti wannaan ta'u jechaadha. Mu'attiin tun osoo noormaan yaa'ee nama ulfaan qabaanne taatee nama akkanumaan akka nama koowwanii taate rakkoon hin jiru. Mucayyoon tun ulfaan jirti akka dubartoota kaawwanii cadhisanii irraa saggatuun waan hin fakkaannillee hin ta'ullee jechaadha. Siifillee hin ta'u jechaadha bultuun kenna. Kana silaa sa'aatii isii yaaddoo irraa buqqistu malee sa'aatii yaaddoo isitti dabaltuu miti jechaadha. Mana jijjiirattee maal mana jijjiirattechaan maali? Isiin tun eessa taadeettu mana jijjiiratta? Yaani mana yoo maaliif jijjiiratta mana? Mana san isiidhaa dhiiftee yoo isiidhaa waliin galle kootu itti gale mana kan keetitti si jalaa baan jettuuni akkamiin mana jijjiiratta? Wanni akkasii sun hin ta'u telefoona kan keellee banadhu yaadaan si wajjin dubbadhaa yaadaan nama ormi yaadaan sirraa dhaabadha jechaadha. Malee anillee dullaawweetiin araaramisiin jedhee jaartii tanteetii walitti dullaawwee araaramedhee dirqinsi oofaan jiru jechaadha. Yaadaan si amansiisa yaadaan nama ormitaa jechaadha. Kana dhaamsi kun bultumiif hingaa jedheeti abdii guddaa qabaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni Yaasmiin mana keetti galii maal jedhaa turtan Yaasmiin mana jala jijjiiratee jira jechaadha. Akka isin jettutti isin illee argine Allahu a'lam haasa'aa jirti malee jechaadha. Rabbi nu haa dhiisu. Garuu mana jijjiirachuu dhibbaan dhibbatti dhandheedhamne tokko dhandheedhamne lammaffaa ammoo innillee waraabeera mana akka jijjiiratee jiru jechaadha. Bakka dura itti galu sanii dhandhee erga dhabne manni duwwaadha. Inni barasii bahee nuun jedhaniyyuu haga bahee bulii haganaa nuun jedhanii nuu himan jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana
warri Yaasmiin manatti hin galtu maal jettan Yaasmiin manni jalaa jijjiiramee fi jira mee mana jalaalle jijjiiramu rabbi jaarsa keetii walis yaadee bishaadhaanii du'aa'ii godhaafi dheengadda isii tanaa ni dhukkubaanii ture dhugaa dubbachuudhaaf waan daartu seenee iyyuu baay'ee dhukkubeeni aadaa ciisichaatti ittiin taane natti fakkaate dhukkubaanii ture asii fuudhee Saayidoo fa wajjin mana yaalaa geessee televiziyoona laalchisee bulii 2-3 akkas santu afeefisanii olli wanni afeef hin jiru nuun jedhaa turan doktoroonni jechaadha. Akkasii edanallee ciniinfachuu dandeetti nuun jettee turte doktoroonni. Tole jennee akkasi fuudhee galeeni garuu haqammaa wanni takka wanni isiin taate hin jirtu amma gammaa nagumaan jirti. Hundaafuu Yaasmiin du'aa'ii barbaachisaa du'aa'ii keessan godhaafi isiniin jedha. Kunuun tasgabbeessee amma isiillee obbira teessisee kunuun amma nagaan taa'aa jirti mee xiqqoo isiinillee yaada isii haa baatu mee Yaasmiin salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee Yaasmiin mee waan jettoo qabaatte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota taafika bijamtoota keenya baga jiraattan isiniin jaani jirra alhamdulillah rabbil alamin. Kuno waan ijoollee hin qabu waan salaa hunda abdiin haasee fixee jira. Saniifuu wanti isiniin jiru daawwattoota taafika bijamtoota keenya akkuma agartanitti illee manallee qayyaratee bakki inni jirullee garuutu ammaaf hin beeknu garuutu ammishi sindu'a manaa godhaadhaa akka rabbiin kiyyaa nagaan addana baasu maaliif jennaan anis amma mana namaa hanga yoomiin ta'aa oola miti garuutu amma mana laallachuuf hin deema inshaallah du'aa inaa godhaadhaa isiniin jaa ichi booda mana barbaadadheetiin yaani mana abdiitillee boof hin deema maaliif jennaan kalaas gana naagee jira mana namaa yaani hanga yoom ta'aa oola miti jeetiin ifumaa mana barbaadachuu deema du'aa teessan cinaa dhaabbadhaadhaan isiniin jaa. Takkasitti daawwattoota fi kabajamtoota kiyya waan sila haasoo hunda abdiin haasee fixee jira wanti isin himu takka hin jirtu maaliif jennaan viidiyoo yaani inilleen yaani mijoolleen bira hin jirtu inilleen viidiyoo mana qayyaradhe jee viidiyoo gadhiisee ture akkuma agartan jeetii yaada garuutu viidiyoo maree gadhiisee manallee qayyaratee telefoonallee cufatee maaliif jennaan dhiirtee ogguunii fi ati garaa qabaachuu keessee agartee akkana maaliif karabbiin garaa si laaffise malee dhiirtii wal keessa jirti garuu hundaa miti takkasitti daawwattoota fi kabajamtoota kiyya du'aa inaa godhaadhaan isiniin jaa du'aa isiniin cinaa dhaabbadhaadha. Saniifuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartanitti viidiyoo kophaa waraabee gadhiisee ture maaliif jennaan kophaa maa waraabda yaani kun isaafin dhaamsa dhaabuu deema kophaa maa waraabdaan siin jaa maaliif jennaan miyyoon si bira jirti akka si bira jirtu ni beeknan hin beekanilleen garuu osoo miciyyoon si bira jirtu kophaa teessee viidiyoo maa waraabda akkaati mana qayyarattillee nu himtee jirti sanuma nu himu ol baatee usii agarree garuu mana qayyarattee kana hundaan rakkoon qabu adiidhaa guutuun carraadhaan jaa bas waan jooga maalin jaamti hundinuu carraadha dhiirti takka nasiibaa ol keessa dhufte malee hundaa miti garuutu karabbi garaa see laaffise tokko yoo taate malee maaliif antanarraan tana ifittillee hin aaru ifittillee hin gadduun isiniin jaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya du'aa inaa godhaadhaan isiniin jaa bakka jirtanitti du'aa uummata isiniin ajinaa dhaabbadhaadhaan isiniin yaani osoo fi miciyyoon si bira jirtu viidiyoo maaltu kophaa si waraachifse maaliif jennaan anarra sirraa gabbeemi yaani akka nama yaani biraa fakkeessitee akka nama qulqullaa'ee jiru akka nama kophaa jirutti viidiyoo martee ol baaftee yaani anta namaaf finillee hin saddaqunillee hin furadhu miyyoon mana jirti si bira jirti wajjumaan viidiyoo as baaftee wajjin martuu dho'isaan maa deemta dirree baateetuma as baateetuma deemtu hin siinjaa garuutu waraqaa qabattee yaani mana kaayyattee akkana yaani naxabattee kanatti yaani xaana kana osoo hin taane waraqaa tiyyanaa kanniiti akkasitti yaani sanuma tana keessa jiraattee waraqaa tiyyaan hin deddeemini waraqaa tiyya akkasitti naafi diitii achi booda akka ifin feeti taataa dhiirtis qofaa miti dhiirti baay'eedhaan siinjaa akkasiin siinjaa dhaamsa kana sanumaafuu usumaaf hin dhaame. Kun waa Yaasmiin jettu dhageettanii kabajamtoota hordoftoota keenya kana aarii irraa jette dura ammoo kana jechaan turre yeroo isin kana jettu ammoo hin jedhin jechuun hin danda'an illee jechaadha maaliif telefoona cufate mana jijjiirate jechaadha eenyu waliin jijjiirate lakki kophaa ofii jijjiirate moo dubartii biraa akka isinuu baantu dubartii dhosseeti qulqulluu of fakkeessuuf bakka sanii bayeeti bakka namni isa beeku hin jirretti mana wanni kireeffateefi waan duruma qopheeffate san tolfatee achitti galee maal jedhaarti isin kana jedhaarti lakki
kana qopheeffatee hin jiru inni immoo bultum qulqulluudha maal maal illee jechuu hin danda'u maaliifi bultum kana wajji an kadhaabadhu karaa dhugaa irratti malee karaa sobaa irratti haga fedhe hiriyaa kiyyallee ta'u karaa sobaa irratti onnaan jedhu jechaadha yoo ammoo akkuma isin jettu san waa qopheeffattee jiraatte qopheeffattee achumaan telefoona illee cufadhu nu jalaalleen kaasin achumaan taa isin jedha viidiyoo kana ilaalta jedhee waan abdii qabuuf kana dubbataa jira yoo lakki wanni an balleesse tokko hin jiru mana qofa jijjiiradhee kophaa kiyya jira yoo feete kootu ilaali naan jette telefoona jalaa kaase telefoona lee cufta telefoona cufachuun maaliif barbaachisee isin jedha kun sirrii miti namoonni akkasii gorsanii nanillee yoo jiraate kun sirrii miti badii mucayyoo tanaallee yoo ilaalu badiin takka illee hin qabdu inuuyyuu badii ka qabusi badii mucayyoo tanaan barbaadee dhabe gara kiyyaan jechaadha waan takka naman tuttu naman geettu hin dubbattu maaliin jettu kana san hin jettu jechaadha hini naaftuu akka dubartoota kana guyyaa viidiyoo kana ilaaltee deebii gahaa yookaan telefoona banattee akka wajjin haasofnu yookaan wal arginee akka wajjin haasofnu abdii guddaa sirraa qaba kan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya ammaaf garuu Yaasmiin na bira jirti warri mana galchii maal jedhaa jirtanii yoo haalli naa mijaa'e mana kam galcha bakka asumatti akka deettu yoo haala mijeesseef malee yoo araarse mana isaaniitti akka galtu ni taasisa jechaadha hiriyoota kiyyaa wajjin akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya yoo ammoo haalli mijaa'ee inni telefoona banatee bakka inni jiru argee jarata nama walitti araarsuudhaaf dura dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee laaffifadhee baay'ee shiikessee baay'ee onnaan jedhee aniif inillee xiqqoo bakka inni yeroo nyaata fide sanitti xiqqoo walitti buunee isanillee fixannee jirra aniif inni jechaadha namootatu gorsee akkana ta'ee ofii waan kana dalagee mana jijjiirachuun kun annaaf yoo manni itti ta'uudha baatee mana biraa jijjiirate isaaf rabbitti waliin beeka yoo san ta'ellee garuu telefoona cufachuu hin qabu hundaafuu warri Yaasmiin mana isiitti taagaltuu mana isiitti taadeettu jetta manni isiin dura galtuu jalaa jijjiiramee jira mana amma multumitti gale kana hin agarree anillee kana hiriyoota tiyyallee namoota biroollee gaggaafadhee telefoona yoo inni banee bilbilee gaafadhee haala achitti mijeessinee akka isiin mana isiitti deettu walitti araarsina jechaadha kanaaf du'aa nu godhaa waan isii barbaachisuun guutuun cinaa dhaabbataa jira isiniin jedha Kuno akkuma agartan deengada doktora bira feduu isinii himee jira isiniin jedha isinillee argitanitti fakkaatee viidiyoo isinii gadhiisee jira laalchisanii bulii muraasa toofee noon jedhanii turanii doktoroonni ammallee fagoo jirti waan natti hin fakkaattu kanaaf du'aayii godhaa fi yoo danda'e jaarsaaf isiillee walitti araarsinee warra mana tokkotti jaarsillee isii kunuunsu isiinillee jaarsa ofii kunuunfattu rabbi haa taasisu jedhaati isiin ammoo aarii irraa kan kaatee waraqama kiyya naa kenni maal dhalaa fudhatee achi galee jetti waan qabatamaatii miti aarii irraa kaatee kana jette malee yookaan waan qabatamaa wayii argiteetii miti kana jettu jechaadha kanaafuu kanan jedhin kana jedhi jechuun illee hin danda'u anillee bakka kana filannoo kaa'uuf hin danda'u isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya kana wanti haaromtu yoo jiraate walitti dachaan isiniin jedha kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna viidiyoo kana immoo bultumtii irratti ni argattan sababni telefoona isiinillee qabattee dhuftee jirti iimeelli isii isa bira bultumtii jedhu isa birallee isii birallee waan jiru jechaadha asitti gadhiisna yoo gadhiisne ergaa guddaadha hatan inni viidiyoo chawaan laaluuf haaluma salphatti waan yaada keenya kana hubachuu danda'a jennee waa yaadnee viidiyoo kana waraabne isiniin jedha nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha nagaan nu tura